wanta kana waan dabaadhaaf ittiin fayyadamina. Sababni isaa immoo appilikeeshinii tokko qofaadhaan feesbuukii keessan, yuutuubii keessan, tiiktookii keessan, sooshaal miidiyaalee isin qabdan hundaa akkasumas illee meeseejii isin nama wajjin haasoftan guutummaa guutuutti gara nama kan biraatti kan dabarsuutii danda'u appilikeeshinii haaraan isiniif qabadheetti dhufe. Appilikeeshinii kanas waan dabaadhaaf ittiin fayyadamina. Amma akkamitti akka daawuloodii gochuutii dandeessan karaa salphaan isin agarsiisa. Gaayis itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Dursa garuu akkamitti akka daawuloodii godhatan karaa kana argachuudhaaf Google keessan keessa dhuftaniituma asuma keessa iddoo sarchii kanarratti findjob25.com jettanii barreessitanii ergasii kunoo Oro app haa gubbatti qabu kana yeroo tokko gisee kana gattuutan haala kanaan gaashinii fidaa hordoftoota kiyya. Ergasii ammoo erga deemuudhaan haala kanaan iddoo sarchi baaringii kanarratti immoo qubee SMS jettanii barreessitan. Ergasii sarchi godhatanii haala kanaanii itti aansuudhaan haala kanaan bal'isee isinii fidaa. Yeroo tokko suuraa SMS tana gisee kana footoo tana gattuutan haala kanaan isinii fida. Ergasii scroll godhuudhaan gara gaddeemuudhaan haala kanaan irra gaddeemuudhaan ergasii immoo iddoo install jedhu kana qacuqaasuudhaan argattan. Tole hordoftoota kiyya. Jalqabarratti appilikeeshinii kana qabantaniin bakka irratti target phone number jedha. Inni kanarratti immoo target email jedha. Kanaaf maal gootu gara lakkoofsa irratti dabarsuutii barbaadanii ni guuttattu. Fakkeenyaaf bilbila namaarraa gara keessan itti dabarsuu barbaaddu taanaan bilbila keessan jalqabarratti ni guuttattu. Imeeliis qabdu taanaan imeelii keessan ni galchitu. Saniin booda bakka irratti incoming SMS forward kan jedhu kana right itti gootaniitu sani booda gubbaa kanarratti save kan jedhu jira. Save ni gootu jechuudha. Save akka gootaniini kana xumuraan egaa bilbila kanarratti yeroo kamittiyyuu meeseejiin haaraa yeroo dhufu gara bilbila isin irratti hidhattanitti adeema jechuudha. Akka jechuun fakkeenyaaf wantoota akka feesbuukii koodii garaagaraa bilbila nama isin irratti hidhattanii kanarratti yeroo galuu fi qaxxitaa isin bukkees daayirektii laayivii ni dhufa jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin itti fayyadamtu. Amma fakkeenyaaf akkuma agartan meeseejiin bilbila sanarratti yeroo ergamu ana biras bifa kanaatiin hin dhufa jechuudha. Egaa waan kana waan hamaadhaaf ittiin fayyadamina. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuun dagatinaa.